تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صلاتكم وصيامكم وأضحيتكم كل عام وأنتم بخير. نشكر الله تبارك وتعالى على أن بلغنا هذه النعمة العظيمة وهي بلوغ عيد الفطر. كبجمتوتا علماء أنا كنا أنا بربري مقالا هرود مال كبجمتوتا مانقدوتا مقالاتنا akkasuma kabajamtoota hooggantoota koree dirree ciidaa hoogganan, kabajamtoota fi hayyoota ummata islaamaa hundayyuu warra asitti argamtan kan dhiiraa kan dubartii, baga rabbiin guyyaa kanaan isin gahe, baga rabbiin guyyaa kanaan walumaanuu nu gahe jechuu barbaada. ciidii keessan ciidii mubaarakaa, ciidii rabbiin isinirraa jaalate rabbiin isinii haa taasisu. guyyaa hundayyuu sa'aatii hundayyuu milkii isinii hawwin, milkii isin keessa milkooftanii muraada keessan keessa guuttitan guyyaa akkasii rabbi isinii haa taasisu. kanatti aansinee akkuma beekamu guyyaan har'aa kun guyyaa islaamni bakka hundaa mana isaatii bahee dirree takkatti keessatti rabbii isaatiif galata galchuudhaaf, rabbii isaa galateeffatuudhaaf, shaa'ira diini islaamaa, mallattoo diini islaamaa mul'isuudhaaf guyyaa islaamni walitti qabamee jiru. guyyaan kun guyyaa guddaadha. shari'aa islaamaa keessatti guyyaa kana rabbiin al-yawma al-hajji al-akbar, guyyaa hajjii guddittiiti, hajjii guddooti jedhee rabbiin waame guyyaa san kee jirra. nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam guyyaa akkanaa kana keessatti dhaamsa guddaa, dhaamsa waa hedduuf keessaa qabu, dhaamsa maatiidhaa, dhaamsa ummataa, dhaamsa hawaasa islaamaa kana jajjabeessuu dhaamsa guddaa dabarsaa tura. har'a akkuma beekamu sunnaan badhee kanatti dalagamu sunnaa rasuulati alayhi salaatu wassalaam. sunnaan rasuulaa salaatan jalqabama. ila sunnaa wal yaadachiisuun barbaachisaa. namni adeemsa keessa sunnaa ajjeesa, bid'aa jiraachisee sunnaa ajjeesa waan ta'eef badhee kanarratti jalqaba nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam subhii salaatee yeroo gara dirree ciidaa dhufu salaatan jalqabaa. khuxbaan salaata ciidaa booda godhamaa. khuxbaa takkatti godhama, khuxbaa lamallee miti. khuxbaan takka godhama, khuxbaa lamaa miti. khuxbaan salaata ciidallee hin dursu, salaata ciidaa booda. kun sunnaa rasuulati alayhi salaatu wassalaam. akkasuma nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gorsa bareedaa dhiirafillee dubartootaafillee gara gara dabarsaa turanii, keessattuu gaafa hajjii wadaa'aa, gaafa hajjii dhaamannaa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dirree arbii minaa san irra dhaabbatanii bakka irra hujjaajin itti wal gahan san gaala isaanii yaabbatanii gaalarra ta'anii dhaamsa guddaa ummataa dabarsan. mee waan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa san ummata isaaniitii dabarsan hadiisa imaamul bukaariin odeesse, jaabirii fi sahaabonni biraa rasuularraa odeessan ka sahiha muslim keessatti argamu, ka sahiha abii daawudii fi sunana hunda keessatti argamu. nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dirree minaa san irra dhaabbatanii waan jedhan, guyyaan har'aa kun guyyaa kamii jedhanii ummata gaafatan. sahaabonni cal'isan. guyyaa kana maqaa isaa osuma beekanuu rasuulaf hin deebisnee cal'isan. rasuulilleen alayhi salaatu wassalaam hin cal'ise. sahaabonni maal jedhan, haga guyyaa kana maqaa jijjiiruu hedan rasuulli, maqaa biraatiin waamuu hedan jechuun yaanne takkatti rasuulli cal'isee jedhan. itti aansee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ji'a irra keessa jirtan kun ji'a kamii jedhanii gaafatan. sahaabonni hin cal'isan, deebiin kennine.
نبي كنا لين عليه الصلاة والسلام هنجل سديدين كنا هنجل سد جاء كان اللي مقاج الجيرو يا دني جدني أجا صحابون يا دن تكجل نبي كنا عليه الصلاة والسلام إتان سودان بيجي أما كيس جرتانتم بيجتامي جرا نبي كنا مين أجرا بيجا مكة جرا يا روسرت لفت أما جرتان بيجا أما جرتانكم بيجتامي جنان اللي هنجل سان صحابون نبي كنا لين عليه الصلاة والسلام هنجل هذا قويا بيا كان اللي مقاج الجيرو هداني مقانو بين ماله مقابرات هارو باسو هدان دي شوية نتكجرت إيجاسي نبي كنا عليه الصلاة والسلام قافي سدي كان ردي بياني كما ديبت كنني قويان هراكم قويا يوم النحر قويا حجي قدو قويا كرنيا فان كان جرت إيه أكسما جرن صحابون ديبسني في رسولك جيني هراكم أمو جاء حج لا أليس ذي الحجة جاء حج انتاني جيني كن جرن نبي كنا عليه الصلاة والسلام إيه جاء حج تيرا صحابون الليل بسني قافة بيجي تنمو بيا حرم ربي بيا أمنمتو بيا كبجمتو بيا الفاتو انتاني بيا سيكي ستنا من الأرض والبليسون إذا والانقلاس ربي دون مرة كاسي قافة دتشيف سمي ومحرم سنتاني جنان إيه جران صحابون لني أكاسو ماجرا التانسي لقايا دوب إرقان سني دبر سني نبي كنا عليه الصلاة والسلام حجيت أمراكي ستجران نبينا عليه الصلاة والسلام قافة جتكنا دبة الرابولي سديت تمقوم بدك دنيا تنرى تراني ديما أمس ولي قال أنا مكوم جهات ما في سني أولتي تلمام مدرة دابتني أمس كان دبر نبينا عليه الصلاة والسلام مالجر نبينا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ديجا كيسا دنقلاسون ديجا ولي كراحكات مالي كراد أراتين ديمتني والدنقلا سنة مسلمات كواجيسون أكسمك أبين كيسان أجبر بريدان كرا غرا غراتين سامتني هناناتو أبين ولينياتون أكسمك قرى كيسان كبجا كيسان والبليسون إبالون تنتا كسيتي بر إبالون كنلين كسيتي بر جتني وان قبان كامنين وان إسلامي تقرى بري أراقل كله تهين maqaa wal balleessuun isinirratti dhoorgamaa isinirratti rabbiin harramsee jira akka guyyaa kana kabajaa godhee rabbiin guyyaa kana ulfeessetti dhiiga keessanii fi kabajaa keessan qabeenya keessan rabbiin ulfeessee jira jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam akka biyya keessan kana keessatti dhiiga dhangalaasuun haraama ta'etti biyya kamittuu ji'a kam keessattuu qabeenya walii fudhatuun haraam akkasuma dhiiga walii dhangalaasuun haraam قرة ولي بليسون حرام جل النبي كان عليه الصلاة والسلام اتأصل النبي كان عليه الصلاة والسلام غير أجانا دجي فرد جل النبي كان عليه الصلاة والسلام كل أمر جاهلية كل أمر والله لا والله تني دران قبل الإسلام ما تدلجني ميلك يكنا جلتك أبرمي جرك أمر مسافة جلتك أولم تجرت أمر جاهلية قوتون جل النبي عليه الصلاة والسلام أمري جاهلية كيسا أمري قسم باندي متكربين كي ندبت جافسا ومن عربا قسا والقودني والقابيرا أكا والنلم بيكمان أمري سن أمري جاهلياتي وعلمي لما تلف أسرت ديدين أمري قسا والقودي سلام ما دي سياد سلام ما كتي غندومة تنجلو والرومة تنجلو جل النبي عليه الصلاة والسلام اتعنصر النبي كان عليه الصلاة والسلام هندي والربا تهي حرامة ربا دورغمار جلقمني ربا حرامة تهي ربا كينا جن النبي عليه الصلاة والسلام جلقمني دل حرامة تاتي دلتين دل عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب ربا فودي جرى بير الرسول إسان جلقبا كمان كينتين جلقبا دل وني تهي هندي ربا وني تهي هندي دورغمار دل فكان كيست أولا مارا أسكي سامبا فموجر النبي كان عليه الصلاة والسلام سنف لي واي إسلام ما دفني جدو كنتي هذا برات والإجار هذا إسلام ما دي غودا بيا كان كيست برامج دغاغمي كدينة إنجل كبي مرتنو إسلام ما دي سي بسم ما أوفا مرتو إسلام ما دراكي كجار سلين بسم ما ديما كن حقائق لفتر جرمو أمبنا تغارمو كجب جتشكن namni waa'ee gosummaa yoo kaasan gosummaa jecha loluun nama keenyatu qaqqabamee kabiraatu ol qabamee jedhamee oofamaan jiru dhugaa miti jechi kun lafa kanarra waan jiru dubbataa jira waan waaqiyaan lafa kanarra jiru waan qabatamaan lafa kanarra jiru
دينا هلالم نمي دينا همدالم غصوما مدالما نكيست أمر كن أمر جاهليات يعني النبي عليه الصلاة والسلام براكا نبي كان عليه الصلاة والسلام ورا أنصارتي ورا مهاجرات ساجول لما وللتيتي تكو اسور مهاجرات كليس مدفتنيتي بيكين كيستي منا كينت نفقا سنفوني سنقلمني نيتي كين اللي هذا سن يدان سنهيك نقولني كبجا سن قوني لفا سن قوني هر أمور مدفتنيتي أبوتي بيا ورا لفكان الرتوري يبو برباد دمي جرابي بكبشا ورا أبتنيتي جولي لما وللتي ijoolleen kun walitti deemanii wal dhawanii jennaan ka warra ansaarallee yaalal ansaar jedhe ka warra muhaajiraallee yaalal muhaajiriina jedhe isin warri muhaajirtootaa naa dirmadhaa jedhe kunilleen isin warri ansaaraa maal dalaydan namni alaa dhufe asitti na ajjeesaa jiraami isin naan tumsitanii jedhe ka warra biyyaallee wanni isin asitti hubachuu qabdan maqaa ansaara jedhu kanaafi maqaa muhaajira jedhu kun quraana keessa jira rabbii warra madiinaan jenneen warra ansaaraa warra diinaa tumsu jedheen warra muhaajiraallee warra makkaan jenneen warra muhaajirtoota jedheen maqaan kunniin maqaa islaamati maqaa kabajama muhaajira jechuun nama diinaa rabbiitiif jecha godaanee biyya ofiitirraa ka'e ansaara jechuun warra diinaa tumsu maqaan kun garuu maqaan bareedee jalaa wanni biraatti fidame taanan nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam waan jedhame yaadadha awabidaa wal jaahiliyyati waan abeena abhurikum osoo an jedduu keessan jiru osoo an isin jedduu jiru osoo an isin jedduu hin du'in kadha yaamsa jaahiliyyaadhaa yaamsa wallaaltotaa wal waamtani maqaa gosummaati wal waamtani ibalu naadirmadhu jettani jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maqaa ansaara jedhu dubbatame maqaa muhaajira jedhu dubbatame garuu ergaan as ilaan dabarfamu ergaa aantummaa fi gosummaa fi maxxantummaati maqaa bareedaa kana rasuulli alayhi salaatu wassalaam yaamsa jaahiliyyaa jedhee waame maqaa ansaara jedhutu maqaa jaahiliyyaa tahee waaman maqaa muhaajira jedhamu ka wayta kaan rabbiin itti ummata faarsutu arra maqaa jibbamaa ta'e nabiin alayhi salaatu wassalaam yaamsa jaahiliyyaati wal waamtanii jedhan saniif yaa ummata keenna diinaa bichaa haa jabeessinu diinaaf wal haa jaalannu maqaa gosummaatiin nama gosa keenya tokkas tahee jiraakaa maqaa diinaa qofaan nami tokko mu'mina tahee nama gaarii tahee imaana qabaatuu qofaan isa haa jaalannu isa haa jabeessinu malee maqaa kana yoo ka deemnu taate wal diignaa islaamummatu badaa hin salphannaa namaa gadii taana akka ammayyuu waa hedduu dhabnee jirrutti jechuudha saniif maqaa jaahiliyyaa biraa kaa itti aansuudhaan amma yeroo ammaa